Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Oromoo akkam jirtan, nagaan keenya kan jaalalaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Oromoodha. Oduu keenya ammaaf qabanne keessatti kan dhagahuuf jirtan waraanni bilisummaa Oromoo boon akkamiin bakkoota murteessoo akka qabate, mootummaan akkamitti obbo injifachuu akka dadhabe, woboon bakkoota murteessoo qabachuu himees guutuu isaas keessatti dhagahuuf jirtu. Kana malees Profeesar Mararaa Guddinaadha. Hooggantoonni olaanoon paartii keenya karaa nagaa qabsaa turan nu dhiisanii gara bosonaa gama waraana bilisummaa Oromootti baqachaa jiran jechuudhaan hoogganaan paartii Jawaar waan dubbatanis guutuusaa as keessatti dhageessu. Finxaaleeyyii maqaa Amaaraatiin socho'an ifatti dubbii jibbinsaa fi karoora waraanaa yommuu dubbatan ammoo callisee hin ilaalu jedha mootummaan naannoo Oromiyaadhaa ibsa lammata baaseen. Kanas ammoo waan jedhame kan isinitti himnu taha. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Oromoodha. Qophii keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana Muhaa Oromooti. Hamma dhuma sagantaatti nu wajjin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya laayik sheer gochuus hin dagatinaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon gaarreen Qucoo fi Doobbii Diillaas kan warshaa rasaasaa hoomachoo marsee jirus qabatee jiraachuu himuun isaa immoo mootummaa Abiyyi Ahmad muddamsu jabduu keessa galchee jira. Warshaa rasaasaa marsuu woboodhaa immoo qawwee Abiyyi Ahmad afaan cabsuudhaan walqixa akka ta'edha kan dubbatamaa jiru. Magaalaa Gudar hoomachoo fi Amboo of jalatti ilaaluu woboodha. Mishiggiin Abiyyi fi Shimallis ammoo marfamuudha. Kibba Oromiyaa guutumatti waraanni bilisummaa Oromoo boon harka 70 ol mootummaa harkaa bilisa baasee jiraachuu simaa jira. Jiddu galeessa Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Kaaba Lixa Shaggar bakkoota murteessoos qabatee jiraachuu hima. Lixa Oromiyaatti Wallagga lamaan bakkoota murteessoo ta'an ammoo harkattis galfatee jira wobooni. Kuni ammoo Abiyyi fi Shimallisiif waan akka salphaatti ilaalamu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo boon bakkoota murteessoo kanneen qabachuun isaa ammoo teessuma Abiyyi fi Shimallis guyyaa lakkaawwachiisaa jira jedhan keessa beektoonni. Waraanni bilisummaa Oromoo boon otuma akka salphaatti ilaalamuu fi gama kaaniin ammoo itti qoosamuu bakkoota jajjabootaan harkatti galfate mootummaa Abiyyi Ahmadis kokkee qabaa jira. Mootummaan Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaadha humnoota garaagaraa ammoo walitti makuudhaan itti duulchanis waraanni bilisummaa Oromoodha irra dandamachuudhaan kisaaraa guddoodhaaf ammoo isaan saaxilee bakkoota murteessoo qabatee jiraachuu hima. Mootummaan Abiyyi Ahmad ammoo waraana bilisummaa Oromoo kana yeroon xumura itti goonus amma jechuudhaan humna guddaa walitti qabee bobbaasaa yeroo inni himaa jiru kanatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo woboon warshaa rasaasaa hoomachoo marsii akka jiruu fi warshaa kanas ammoo qabachuudhaafis guyyoota hedduus akka ittiin fudhanne himaa jira. Warshaa rasaasaa mootummaa kana ammoo marsuu woboodha. Qawween Abiyyiitis afaan cabe jedhan hayyoonni Oromoodha. Woboon bakkoota murteessoos qabachuu itti fufee jira. Ijoolleen ummata bakka maratti ammoo yoo injifannoo goonfattus ummanni bahuudhaan yoo simatus gammachuun mul'achaa jira. Ta'us ammoo mootummaan Abiyyi Ahmad gareen kun diina ummata Oromooti, ummataaf hinnoo jechuudhaan kan himatu yommuu ta'u ammoo ummanni bakkoota hedduutti gandoota baadiyyaa aanotaa fi gama kaaniin ammoo godinattis nagumaan bahuudhaan humna kanas yoo simatuu fi gammachuusaa ammoo yoo ibsatus mul'achaa jira. Profeesar Mararaa Guddinaadha ammoo hooggantoonni olaanoon dhaabbata keenya karaa nagaan qabsaa'aa turan karaa nagaarraa dhiibamuudhaan akkasuma hidhaa fi reebicha akka malee itti hammaachuu irraa kan ka'e nu dhiisanii gara bosonaa gara waraana bilisummaa Oromootti baqachaa jiran jechuudhaan dubbatan hoogganaan paartii KFO'dha. Akkasuma yeroo ammaa kana woboo giddu galeessa Oromiyaa hoogganaa kan jiru Jaalle Sanyiin wobotti dabalamuu isaatiin duratti ammoo dhaaba keenya hoogganaa caffee ta'uudhaan waggaa 5f hoogganaa nama tureedha jedhanii. Garuu ammoo yeroo ammaa kana namni kun mootummaadhaan dhiibamee qabsoo karaa nagaarraa gara qabsoo hidhannoottis geeddaramee jira jedhan Profeesar Mararaa Guddinaadha. Paartii Jawaar Mohammad itti aanaa dura taa'aa ta'uudhaan ammoo hoogganaa jiran kana keessaa kanneen mootummaadhaan dhiibaman qabsoo hidhannoo filatanii jiran jedhu dura taa'aan paartichaa Profeesar Mararaa Guddinaadha. Karaa nagaa
jedhamee amma wanti abdatames abjuu ta'uu kaafoon yeroo ammaan tanaa himaa jira. Oromiyaan nagaa yoo hin qabaanne Itoophiyaan nagaaf tasgabbii qabaachuus akka hin dandeenye amana jedha kaafooni. Paartiileen karaa nagaan qabsoofna jedhan ammoo kan Oromoon qabu. ABO fi kaafoo keessaa immoo miseensonni isaanii hedduun karaa waraana bilisummaa Oromoo goruunis himamaa jira. Sababni isaa ammoo qabsoon karaa nagaa waan danqamee jiruuf jedhan hogganoonni ABO fi kaafoodha yoo dubbatanii. Uummannis ammoo ABO fi kaafoo caalaa fuula isaa karaa waraana bilisummaa Oromoo deeffatee akka jiru. Miseensonni kaafoo fi ABOdha maqaan isaanii akka dhaamu hin barbaannes himaa jiru. Oromoon ammoo hacuuccaa sirna bilisiginnaa waan dadhabateef qaama walaba isa baasu waan barbaaduuf uummanni Oromoo kaafoo fi ABOon bilisa isa baasus akka hin dandeenye qabsoo karaa nagaatiin hubatee jira jedhan keessa beektonni. Kanaaf ammoo karaa WBOdhaa filataa jiran jedhan miseensonni kaafoo fi ABO hedduun isaanii. Waraanni bilisummaa Oromoo boon ammoo of cimsuudhaan kan mootummaan Abiyyi Ahmad tuffachaa ture humna jabduu horachuudhaan Oromiyaa bakka hedduus bilisa baasaa jira. Bakkoota murteessos ammoo qabachuudhaan humnoota mootummaa Abiyyi Ahmadis kokkee qabee uummata biraa ammoo deeggarsa guddaas argachaa jira. ABO fi kaafoon ammoo karaa nagaa qabsaa'uu filanna jechuudhaan Finfinneetti kanneen bilisiginnaan marfamanii afaan qabamanii taa'aa jiran. Uummanni ammoo waan isaan irraa eegu waan dhabeef gama waraana bilisummaa Oromoo goruudhaan waraanaa wajjin ta'ee mootummaa Abiyyi Ahmad gubbattis qabsaawaa jira. Ta'us ammoo kaafoo fi ABOon karaa nagaatiin uummataa wajjin taane mootummaa gubbatti qabsoofne waan uummanni barbaadu argamsiifna jaanillee ammoo hin dandeenye. Bilisiginnaan ammoo Finfinnee keessatti paartiilee lamaan Oromoon qabdu ABO fi kaafoo lukaa fi harka hidhuu qofa otoo hin taane ammoo afaanis qabachiisee jira. Kunis ammoo uummata Oromoodhaa kan akka malee qabsoo karaa nagaarraa abdii murachiise. Dargaggeessi Oromoodhaa yeroo ammaan tana qabsoo hidhannoo filachuudhaan Oromiyaa bakka adda addaattis deeme dirree qabsoo gale leenjii mootummaa Abiyyi Ahmad wajjinis kokkee wal qabaa jira. Kanaatu ammoo saba guddaa Oromoodha. Paartii saba kanaaf qabsoofna jedhan ABO fi kaafoorraa abdii murachiisaa jira jedhan keessa beektonni yoo dubbatanii. Finxaaleeyyii maqaa Amaaraatiin socho'an ifatti dubbii jibbeensaa fi karoora waraanaa yommuu dubbatan ammoo callisanii ilaaluun sirrii miti jedha mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baaseen. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa haaraa walitti bu'insa torbaan darbe keessa naannoo daangaa Fantaalleetti dhalate wal qabatee baaseen ammoo gochaan finxaaleessummaa adeemaa jiru callisamee ammoo ilaalamuus hin qabu jedha. Torbaan tokko dura godina Shawaa Bahaa Fantaallee ganda qorkee jaamutti ammoo milishoota naannoo Oromiyaa irratti haleellaa tasa raawwatame jedhameen milishoonni yoo xiqqaate 26 ta'an ajjeefamanii 15 ammoo kan ta'an madaa'u hoggansi godinaa fi gama kaanii naannoo Oromiyaa ibsee jira. Haleellaan sun ammoo kan raawwatame hidhattoota naannoo Amaaraatiin ta'uu akka danda'u bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbabuu Waaqootis himanii turani. Naannoo Amaaraa godina Kaaba Shawaatti ammoo bulchaan aanaa Minjaar Shankor ammoo haleellaa iddoo qorkee yookaan awraa godaanaa jedhamutti lubbuu namoota hedduu galaafatan kana kan eegale milishoota naannoo Oromiyaa aanaa Fantaaleerraa dhufan jedhee jira. Mannaan gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhiyaates dogongora jechuudhaan ibsa baasee kan ture hoggaatu. Walitti bu'insa Fantaallee sanii wal qabatee ammoo miidiyaalee idilee fi hawaasa irratti miseensota hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa fannoo haleellicha eegalaniin ammoo injifannoo argatanii fi kaayyoo isaanii irratti yaada kennanis ammoo miidiyaa hawaasummaa gubbaas naannawaa jira yaanni isaan kennanii. Mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo dhimma kana ilaalchise ibsa yeroo lammataatiif ammoo irra deebi'ee baaseen gocha saniif hidhattoota naannoo Amaaraa keessa ammoo socho'an himatee jira ammaan tana irra deebi'uudhaani. Duraan ammoo finxaaleeyyii hin beekamne jechuudhaan warra Amaaraa jechuu sodaatee kan callise mootummaan naannoo Oromiyaadha. Amma ammoo finxaaleeyyii Amaaraati jechuudhaanis ibsa kana baasee jira. Noonni finxaaleeyyiin maqaa Amaaraatiin socho'an garuu ammoo qabatamatti diina uummata Amaaraa fi sabaa fi sablammii biyya kanaa kan ta'an gochaan isaan ammoo naannoo Oromiyaa seenuudhaan uummata nagaa fi qaama nageenya irratti raawwatan uummata Oromoo akka malee dallansiise jira jedha mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa isaa baase kanaan. Boqonnaawwan seenaa dabarsine hundi
hunda keessatti maddeen saaxilamoo keenya ammoo gara guutuu ta'een cufnee darbuu dhabuun keenya yeroo hundumaa ammoo maraamartoo waraanaa fi wal dhabdee keessaa akka hin baanes nu taasise jedha ibsi mootummaa naannoo Oromiyaatiin beekuni. Sabdaneessummaa fi afdaneessummaa faaya bu'uura miidhaginaa keenyaa goonee ammoo akka carraa gaariitti ilaallee itti fayyadamuu dhabuurraa madda rakkoo godhanii ammoo ilaaluun gatii hin malle biyya kafalchiisaa ture kan jedhu ammoo ibsichi. Mariin biyyaalessaa dhimmoota ijoo wal dhabdee fura jedhamee ammoo gaggeeffamu yeroo sochiinsaa eegalamettis ammoo finxaaleessummaan yeroo kamiyyuu caalaa hiddasaa dheereffatee madda du'aatii fi du'aatiidha lammiilee ta'aa jira jedha mootummaan Shimallis Abdiisaa ibsa baase kanaan. Kaayyoon finxaaleessitootaa ijoon ummata Oromoo fi ummata Amaaraa walitti buusuudhaan biyya diiguudhaafis ni salphata jedhamee shira dursee wixinee milkeessuudhaaf jedhamee ammoo bahe jechuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa ibsee jira. Sochii finxaaleeyyii kan ammoo tokkummaadhaan bakka tokkotti yoo hin dhaabsifne seenaan saba kanaan ammoo galmahaa jiru dhaloota waan gaarii hin barsiisu jedha ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kenname. Rakkoo kana hammeessaa kan jiru ammoo hubannaa fi ejjennoo akka biyyaatti finxaaleessummaa irratti jiru wal fakkaataa ta'uu dhabuu isaati. Finxaaleessummaan sabaa fi amantii kamuu maqaa yoo dhahatellee sirrii miti jedha ibsi kuni. Mootummaan naannoo Oromiyaa finxaaleessummaan saba hin qabu jechuun amantaa qaburraa kee ammoo nuti humna ABO shanee lolaa jirra. Mootummaan naannoo Amaaraa humna finxaaleeyyii Amaaraa loluu qaba jedha mootummaan Shimallis Abdiisaadha. Garuu ammoo jara hidhachiisaa kan jiru mootummaa naannoo Amaaraati. Humnoonni naannoo Amaaraa keessatti hidhannoodhaan socho'an ammoo kan mootummaan finxaaleeyyii jedhuun miidiyaalee mootummaa fi dhuunfaan ifatti ammoo dubbii jibbinsaa fi karoora waraanaa yommuu dubbatan callisanii ilaaluun sirriis akka hin taane mootummaan naannoo Oromiyaa hubachiisuu barbaada jedha mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baase kanaan. Sochii finxaaleessummaa kamuu ammoo ilaalcha wal fakkaataan dura dhaabbachuun akka barbaachisus gaafatee jira jedha mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baase kanaan. Fannoon ammoo jara OPDO muddamsiiftee jirti. Otoo isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo diinoonfatanii Oromoo miidhaa finxaaleeyyiin isaan jala fiigan ammoo diitichoo hamaa fi kabalaan akka malee laaleessuudhaan OPDOs obsa fixachiisuutu mul'achaa jira. Keessattuu ammoo kaballi fannoon OPDO kabalee kan akka malee laaleesse Oromoota nagaa fixaa jiran osoo hin taane ammoo milishoota 26 fannoon fixxeedha. Kan fannoon ummata nagaa fixuudhaa fi qabeenya saamtee gubaa turte ammoo ittis hin mul'anne OPDOtti. Ta'us ammoo galanni ergamtuudha dhiitichoo fi kabala waan ta'eef kuni ammoo waanuma OPDOf male jedhani. OPDOon quuqama ummataa qabaatanii otoo hin taane arrammoo humni isaanii fannoodhaan jalaa dhumnaan ammoo ofiif bohaa jiran malee ummataa fi miti jedhan hayyoonni Oromoodha yoo ibsa kana baasuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaa bohaa jiru.